Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniif isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu isiniin jedhaa baga nagaan dhuftan gara YouTube chaanaalii kootti isiniin jedhaa. Anirree nagaa kootti isinis baga nagaa taatan marti keessanuyyuu iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu mara keessaniifuyyuu. Ana warroonni haara taatanii mooyyuu yaa subscribe godhaadha. Warroonni mooyyuu subscribe gootan galatooma isiniin jecha. Har'a mooyyuu gorsa biraatiin olitti deebinee jirra. Wantoota si fayyadee dheetoo isinii qabadhee dhufe wantoota hedduun qaba. Yaa YouTube kiyya jalaa wanta hedduu barachuu dandeessanii isiniin jedha yoo maatii kiyya taatanii. Ana kabajamtoota kiyyaa marti keessaniyyuu yaa warri haara taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota koo barumsi keenyarraa mooyyuu waa'ee maaltu ilaallatottanii namni tokko yoo gammachuu argachuu fedheedha. Namni tokko yoo gammachuu argachuu fedhe maal gochuu akka qabu. Namni kamiyyuu namni gammachuudhaan jiraachuu hin barbaanne jira laata. Namni gammachuudhaan jiraachuu barbaade tokko garuu wanta inni godhuu qabu wanta 8 isinitti hima. Annaa akkana waliin turtan isiniin jedha. Annaa odoo gara YouTube keetti odoo gara barumsaatti odoo hin ce'in akka like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa namni gammachuu argachuu fedhe tokko wanta inni gochuu qabu tokkoffaa jechuudha nama hin miidhini. Namni yoo nama miidhe gammachuu hin argatu. Waan nama miidheef wanta nama miidheef gammachuu argachuu hin danda'u. Kanaafuyyuu nama hin miidhinaadha. Lammaffaa irratti mooyyuu nama hunda gammachiisuuf hin dhama'ini. Sababbi isaa nama hunda gammachiisuus hin dandeessan sababbi ta'eef nama hunda kana mooyyuu gammachiisuudhaaf jettanii ta'u ofii dhibbisuu hin qabdani. Sadaffaa irratti mooyyuu namoota irraa waan guddaa hin eegin. Innaan namoonni waan guddaa siif gochuu hin danda'an sababbi ta'eef ati waan guddaa naaf godheette nama kamiyyuu haa ta'u bakka waan tokko jechuudha namarraa eeguu hin qabdu. Innaan namarraas mooyyuu namatti sabdattee dhiisuu hin qabdu jechuudha. Innaa afuraffaa irratti mooyyuu wanta ati gochuu qabdu jijjiirama yookiin jijjiiramuuf hin sodaatin. Jijjiirama tokko jijjiiramuuf hin sodaatin. Wanti sodaachisu tokko hin jiru jechuudha. Innaa nan jijjiirametti erga yaadde jijjiiramuu dandeessa. Kaayyoo kee garuu galmaan gahuudhaaf sodaachuu hin qabdu. Onnattee waan irratti karoorfatte san waan bakka nan jijjiirama jetteetu yaaddu san jijjiiramuudhaaf yaaduu qabda malee wanti sodaatte duubatti si jechisiisu tokko hin jiru. Shanaffaa irratti mooyyuu waan darbe yaadattee hin miidhamin irraa baradhu malee. Sirriidha wanti darbe tokko darbee jira waan ta'eef akka barumsaatitti irraa barachuu qabda malee wanta darbe saniif of miidhuu hin qabdu, dhibbachuu hin qabdu. Wanti darbe darbee jira jechuudha. Yeroo wanta hin darbe saniif yeroo dhibbachuu dhiste gammachuudhaan jiraatta. Kanaaf immoo ati gammachuudhaan jiraachuudhaaf yoo feete mooyyuu wanta darbe san irraanfachuu qabda. Akka barumsaatitti yookiin irraa barachuu qabda malee isaaf deebitee aaruu hin qabdu, gadduu hin qabdu jechuudha wanta darbe tokkoof. Annaa walii galee. Okay. Jaaffaa irratti mooyyuu ani namaa gadi jettee hin yaadin. Yeroo kamiyyuu ofiif kabaja kenni jechuudha. Yoo ati ofiif kabaja kennite namoonni kun irratti kabaja. Kanaaf namni kamiyyuu nama waan ta'eef namni mooyyuu namni hundi wal qixa bakka. Kanaafuyyuu akka nama kaanitti qaama guutuu qabda waan ta'eefuyyuu namaa gadi jettee wanti yaaddu tokko hin jiru jechuudha. Innaa namaa gadi jettee too yaadiin yeroo san gammachuu argatte jechuudha. Yeroo ani namaa gadi jettee garuu yoo yaaddu keessi kee hin dhibbataa gammachuu dhabda. Kanaaf ati immoo gammachuu barbaaddu ta'e mooyyuu namaa gadi aneettee of tuffattee of ilaaluu hin qabdu jechuudha.
namni wal qixa waan ta'eefuyyuu. Eshi shanaffaarratti mooyyuu ja'affaarratti jechuu kiyya okay sorry. Ja'affaarratti ja'affaa okay. Ja'affaa sanitti jira. Torbaffaarratti waa'ee jiruu fi jireenyaa yaadi malee humnaa ol hin dhibbatin. Okay, torbaffaa sani galee waa'ee jiruu fi jireenya yaadi malee humnaa ol hin dhibbatin jechuudha. Wanta gochuu tokko yaadii nan jiraadheedha. Yaadii garuu jechuudha humnaa ol dhibbachuu hin qabdu. Dhibbattee wanta fiddu tokko hin jiru sababni ta'eef akkasumaan of dhibbisuu hin qabdu. Yoo of dhibbiste gammachuu dhabde jechuudha, hin miidhamte. Inna yaada baay'isuu hin qabdu sin jedha. Okay, 8ffaarratti immoo inni dhuma dhiifama namaaf gochuuf amaleeffadhu. Inna waaqayyoyyuu dhiifama olii godhaa jedhamiti. Kanaafuyyuu nama si miidhee tokko saatoo maali saatoo jechuudha yeroo dhiifama si gaafatan dhiifama gochuuf qabda. Keessi kee yeroo san boqonnaa argate jechuudha. Yeroo itti dhiifama namaaf goote san keessi kee boqonnaa argata. Manfasiin kee sirrii hin taaddasa. Bakka gammachuu argatte jechuudha. Garuu mooyyuu dhiifama yoo namaa gochuu didde uumaa gammachuurree hin qabdu, nagaarree hin qabdu, hin dhibbattaa. Bakka gammachuu hin qabdu jechuudha. Garuu immoo yeroo namni dhiifama si gaafatee wanta balleessanii dhiifama si gaafatanii atirrees immoo akkasuma yoo balleessite nama dhiifama gaafachuu qabda. Keessi kee dhiifama gaafadhu sin jedha. Nama miite tokko dhiifama gaafachuu qabda sin jedha. Gizee san gammachuu guddaa argatta jechuudha. Hayyee kabajamtoota kiyya waan na waliin turtaniif galatooma sin jedha. Barumsa kana akka irraa fayyadamtaniif abdiin qaba. Akkasuma subscribe gochuun dagatina. Bye bye sin jedha.